Demin açune. Nami sena jira. Hayyee daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo yooyyaa akkam nagaa fayyaa jirtu as airportii MSP jirra bakka kana seenaa jimjimoo simachuu fi dubartoonni armatti wal ga'anii jiranii mee nama takka lama yaadirra fuunee waan simannaa kanaatiif sagantaa irratti si qophaa'u fi akkasumas waan luggage creamy wrongin so Sena jimjimo dusmacha eeguttu jirru seenatti nu bilbilee as airportii dubartoota mee yaada nu kennam maqaa keessan jalqaba maqaan kiyya Faaxumaa jedhama as airportii kan dhufnee fi seenaa jimjimoo intala teen obboleettii teen na jaalatamtu dubartiin jechuun maayikii qabattu edelchu seenaa garteenan seenaa jecha maayikii na jala fiigde seenaan nam nagaa fuudhaa jirti ishii luka dadhabde kaaf jette ana itti deebi'a yaa had Thank you so much. Thank you. Sena yeroo tak atna qabi jannaa waan kana akkas godhun qabdite hayyee daawwattoota keenya jaalatamaaf kabajamoo as airportii MSP jirra airportii St. Paul Minneapolis seenaa jimjimoo hoggantuun yookaan ammoo daayireekteriin oolla armi dhuftee jirti dubartoonni asitti simannaa godhaafii jiranii hiriira dubartoota guddaattu asitti qophaa'utu jira asii kaanee gara hiriira deemna seenaa in beektanii walgahiin kun naaf ta'uu dhabeetiin hafnee jedhee garuu kun keessatti waan ka ofii waan ta'eef halkan akka taa'aa buleellee hin beektanii isinilleen ulfeessuuf hedduu ulfaaha hopefully warra boru hafuuf naa hoffolchanii waa hedduu hinaasuuf na jedhee abdii qabaa yeroon kun hin beektanii gadaan dubartiin jalqabee ka dubartii garaa kutee manaa baasee ka jiruun oobachiisee jedhe biyya alaa kanatti otoo qaamaan as jirru waggaa 20 waggaa 30 otoo biyya saniif yaannu otoo jiraanneen jedhini otoo baqataa taanee jiraannee akka namaa mana bitannee yookiin ofiif yaadaa qofa otoo hin jiraatini biyya san keessaa biyyan gurgurannu lafan gurgurannu diinaaf hin kennu jennee maatiin keenya nu qabee bahee jedhe gabrummaa tana akaakayyuu irraa abbatti fi nuti tartee jettee ni xumura ka jedhu abdiin qabaa galatoomaa isiniin jedha. Galatoma. Aye. Ana gaya fasa jira bitta. Aye. Sena jimjimoo bakka airport argamtutti footoo waliin walgahii karoorfattee saboo islaas sagantaan sun ammattuu jijjiirame jira
Atau timale hiriiri dubartoota guddaan asitti gaggeeffamuu jira. Hiriira kana irratti argamtee jirti sana. Maaktiya so kadiro inde. Duuba kun ni qabsaawaa asii Minnesota. Guyyaa irraa akkuma beekamu guyyaa seena qabeessa uummata Oromoo keessatti magaalaa Lakkuu keessa seena addaa qabu. Guyyaan kun ammoo dhugaa dubbachuuf yoo taate seenatu as jira, seenatu dalagama. Guyyaa seenaan nama bira jirtu seenaa dalaguun Oromoo biraa waan eegamu. Kanaaf Oromoonni naannoo magaalaa Lakkuutti argamtan guyyaa seena qabeessa, guyyaa seenaa duula jimjimoon jirtutti argamtu kana qarree fi qabsooftuun mirga dhala namaatii fi aktivistii seenaani nama gahee olaanaa waan Oromoon yeroo Oromoon silaa hamileen isaa qabsaa'ota isaa hidhanii mana hidhaatti guuran kanneen ajjeesanitti seenaan isiin dalagaa jirtu wanti isiin dalagaa jirtu kan bilisummaa uummata Oromootiin galanni isiidhaaf galu malee kan akkana jechaan ibsamuu danda'u miti. Kanaaf Oromoonni magaalaa Lakkuu keessatti argamtan keessattuu dubartoonni sa'aatii ammaa irraa istiil waarareetti akka wal geenyu achi booda ammoo sa'aatii lamarraa eegalee protestiin OCM irraa eegalee gara state capital kan deemu waan jiruuf Oromoonni hundumti keessanuu iddoo sanatti akka argamtanii seenaa kanarraa seenaa keessan akka isinis hojjettan galatoomaa seenaa irra deebi'ee anaa dhufu ulfaadhu waan ta'e hundaafuu siif haasofna. Ayyee mee seenaa sagantaan kan kee ka borii kaasittuu karoorfattee haqamee jira yookaan amma guyyaa biraatti akka jijjiiramu karaa feesbuukii gubbaatti dhaamsi deemaa jiru agarsiisaa. Sagantaan sunini warri si eegaa turee fi asumaan dhaamsi dabarsiif waan sagantaa sanii. In beekanii hedduu jira kalee galgala dubbisaan bulee bor walgahii biraa biyya biraatti akka East Coast kanatti waan hin qabuu fi saniif dhiifama guddaa Biraan Masqalii Dr. Biraan Masqalii illee hojjaa dubbanneetiin koree qindeessitaallee hojii dubbanneetiin postpoon ta'ee bal'inaan bareedinaan yeroo dhufuttiin qopheessina kan jedhu kun ammoo kan yeroo isaanii fudhatanii hedduutti xaaranii akka wanni kun yeroo gabaabaa keessatti galma gahu xaaranii sanillee dhiifama gaafadhee kuwwan ammoo dhumarratti daawwattoota keessummoota jaalatamtoota Oromoo kan biyya kana keessa jiran kan biyya kanatti bara maraan torbaanii irratti guyyaa irratti Oromoo yaadan kaanallee simachuuf yaada qabatanii qophaa'anii jiran sanillee dhiifama gaafadheetiin so walgahiin sun postpoon ta'ee jira ammaa fi garuu walgahiin kun akkuma beektu hadha hiriira dubartootaati. Qabsoon dubartoota erga jalqabee jedhee asmaak firaan bira jirti tutturee jira anamma itti dhiyaadhee yoo kan as ba'utti jira malee yoo dhugaa dubbannee jennee booda guddisnee jalqabamte yoommayyuu kuftee hin beektu waan ka beektu ni galee yoommayyuu dubartee hin beeknu qabsootan ammoo obsinee dadhabnee meebii hadhannu turte meebii yoo cadhisnee bara kana baraaf furgugguu jedhan san meebii warri kun rifoormii nuu godha jennee meebii warri dhiiraa kennallee jahna jabaadha akka Jawaa Muhammad kan jijjiirama fide ani dhugaa rabbii waan isinitti dubbadhee je wanni raajii natti ta'ee ba'aa mucaan sun kophaa isaa baa'atee deeme hanqinni isaa natti mul'atee jedhe hangam inni dhakaa gaara mataa isaa irratti baatee yoo deemun wajjin nama fakkaata inni yoo dhugaa dubbannee garuu hadha immoo manidhaa keessa taa'ee nuti asitti yoo cadhisnu nuti asitti yoo deemnu jiruun maalidha. Mammaakni yoo nama akka dhaabbannee jiraachuu yookiin ammoo du'uudha jibbifannee jiraachuun hin barbaachisu qabsoo ammoo akka ni gaha asi qabsoofne xarinii xumurra kan hin jedhu abdiin qaba soo kanaaf hin dhufee jedhee hedduu sittin dheeressu simannaa dubartoonni hawwan asitti godhan kan jechuun hagam tokko haamilee sitti godha dubartoota asitti dhufanii jechuun sisbatan kanaafillee warra bakka hiriira dhufanillee dubartoota addunyaa gubbaa jirtu kasi wajjin dhaabbatan ka maallaqan si gargaaran ka waaqsi kadhatanii ka fakkeenya si ilaalaniifillee dhaamsallee waan qabdas waan nu dabarsi. Of course tokko tokkoon jaraa isin dubbisee jira carraa guddaadha akkana xiqqoo taanee yoo mari'annee jennu yeroo biraallee deebinee mari'annee jedha anaaf hamilee ta'a because na dhageettanii na jaallattanii na kabajanii jechuudha anillee samiirraa miila afur hin qabu yookiin ija afur sammuu lama hin qabu anillee isin jechuun ana biyyattiin dhaladhee biyyattiin guddadhee dadhabbiina dhiibbaa akka Oromoo akka shamaraa ta'ullee nan beeka kara maraan kan dhufu so shamarran oo isin akkanatti dhuftanii na welcome gootan ana qofa otoo hin ta'in dargaggoo lafaa dhufaa jirtuu fi kabajaa nu kenninuuf yoo nuti wal kabajne jettan yoo isin keessattuu jedha yeroo baay'ee keessattuu yoo shamarri na jaalatu yoo shamarri na kabaju yoo shamarri bakka naa kennitu ana akka marii natti dhagahamaa baay'ee
baay'ee gammadee jira kun ammoo sa'a booda akkuma malaak maakfiraan paatiin beektii just ammuma galgaluma kana kan deemu walgahii hiriiruma kanatti hirmaadheetiin hiriirri kun hiriira seena qabeessa shamarran teennan qophaa'ee jedhee kan biyya keessatti du'aa jiru ammoo shamarran aayyolee teenna obboleeyyan teenna ta maqaa jira nu hin beekne viidiyoo agartanii jira tuni maqaa jiraata hin beekne otoo tumamtu otoo arrabsamtu otoo maqaa meeqatti bahu biyya san keessatti akka dubaraatitti ala bahuu jechuun akka dubara taatee ala bahuu jechuun akka maal ta'e nan beeka so kana mara badhaa dhakaa gabrummaa oromummaa qofa otoo hin ta'in dhakaa gabrummaa dubrummaa baa'atanii irra bahaa jiranii so jiruun hirribni kiyya jiruun kiyya warra saniif oolle jiruun barbaachisuun jedha so galatoomaa isin jedha. Hedduu isin galateeffannaa daawwattoota kan jalatamuuf kabajamoo warri seenaa arguu barbaadanii hiriira dubartoota gubbaattuu hin jirti koota hiriira dubartoota amma warra asii jiran keessa warra gadi yaada isaanii gaafachaa deemna. Maanguddoota hin makfira. Makfira ayyaa kam nagaa isa nagaa qabada yaada kennachaa deemna. Tak. Ufirra fageessa akkasii qabada lala. Namni dubbachuu fedhan dubbadha. Abbaan dubbachuu fedhan dubbadha. Namni dubbachuu barbaadan. Yaa. Du'aayi yaadannoo. أفرق ربنا أغرغر ربنا أبلسوس يا رب بلسم ما فين يا رب نمد مخنا دبيس هني تفاهو يا رب بلسم ما نوجدين يا رب بلسم ما فين يا رب بلسم ما فين يا رب رحمتك يا رب تنقرفون يا رب نغرغر يا رب نغرغر يا رب رحمتك يا نغرغر يا رب سيغرغر سخيتنا غرغر سخيتنا هات يا رب رحمن تنقرفون يا رب أما تهد تنقرفون يا ربي خينا نغرغر يا ربي خينا رحمة نغدي يا ربي خدية الله رحمة غدي يا ربي فتنا نغدي يا ربي قمتك خيسان وقياسي يا الله يا ربي نتبين وتأتيد دنديتك أبا دنديتك تنسر خيالي ورمان تنقرفون تودا زلالم تنقرفوني يا ربي تنقرفسخنا خيسان باس يا رب وركح بلاده يا رب العالمين الرحمن باسي يا الله رحمتك خيتي لذاتي موتماتك يا ربي يا الله حقق ابو سما يا رب حقق خينا نغلسي يا رب جولد انت تنسى الحنا الراقبي بلا إساني رافقيسي خيرتي ايسي أبي ربي سجاسا خفلو أبي سجاسا خفلو أبي نمخين سينيت تسمعني أكمل نقرقلي ربي تقرها عقله ربي تقرها عقل سبحان ربك ذات ما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا عزيز يا كريم يا الله نو ديما هاسواجرا ها سيوتيس دعاء لك وده وان سياسة له هاسوا واني دبرت دام سيد فردا يا ربي بالسماء بيننا نوخم آمين يا ربي بالسماء اوكي أبي ينراها باوسو خاولف يا ربي أبي ينراها بوس أبي ينراها دربم فري دار محمد فري دار محمد فري وكلا دربا فري وكلا دربا فري حمزة بورنا فري حمزة بورنا أبي دا إنسان قائم حسين أبي دا حسين أبي دا أبي آدم أبي آدم كران أبي آدم أبي بيرتي سادر جوهر ربي نهاباس أبي دما إرمان ربي هاباس كم تندي نان ربي هاباس أبي ربي سهاد ربي سهادر دربنا ये दावतों के जलता मौके का वजह और दावतन हेदू से कंटन करने का एयरपोर्ट रसीद वर्षा तुरे खा गम्मा हगा समा वन दावतन की उल्पाता समझी गवाब सिना सगंता kadiro Caffee Raammis Hey, Mafra. activist Caffee Raammis ayen cufa
wanni kun marame nan dhufa deema jira baajira bana farana gana aye bakka hirira wala garra sena miju unatte afenis miju une ana mufisarte oboletin fitem sena miju unatta jirtu miju Caffee konkolaataan kee caffee Sini. Bakka deemtan eessa ni warri deemtan? Caffee asmaani nu seenu. Okay, me. Warri sadi deemtan, sadi Ayyaada wattoota jaalatamoo fi kabajamoo sagantaanii kennaa jechuun gara dhumaa dhufaa jira. Caffee Raammis waliin jirra. Caffeen asii dhufee sagantaa kanaaf Nebraska irraa. Akkam jirtu nagaa fayyaadhaan fi kadiro. Na kadiro yeroo bira dhaabbannu. Waaqaaf lafa. Waltajjii. Bada caffee. This way, right? Hoos gabbana. Ana kadirooni yoo wal bira dhaabbannu waaqaaf lafa afrumaan na caalta caffee waan bira katti na caalta jiru. An bareedinni kee kanatti mul'atu gaafa jechuun afroo kee faayidaan isaa gaafsi arge mulu tanti hangaaf tan argu. Talaata shukri talaata dhaan jettee to'atu hin dagaddu. Caffee. Anaaf caffeen harruma lagarree kanaan dura lagarree hin beeknu. Sagantaa fi caffeen irra wal agarree amma bakka hiriira dubartoota deemu jirra. Hiriira dubartoota caffee bagna gayaan dhufti sin jedhanii. Bakka salfiidha. Salfiin kaapitoolii amma gurguruu Lakki amma isheen. I don't know exactly. No, amma still water. Makfira rafa na teso. No. Bakitliya. Still water. Okay. Bilbille gaafana. Okay, hold on. Okay. Ayyaada wattoota jaalatamoo fi kabajamoo dheeraan kun caffee Raammis dheeraan qallaan kun. Kanaaf haasawaa deemna. Haasawaa yaana. Oo caffee. Yeah. Ayyaada wattoota jaalatamoo fi kabajamoo caffee waan hedduun si caalanaan jedha. Tokkoffaan hojja, lammaffaan rifeensa, sadaffaan ammoo konkolaataa jedha. Yep. Barri meeqna jirti? 2020 though. 2020. Kiyyaallee ni jira 1996. Kiyya ka muuziyeemii keessatti daawwatama. Abiyyiitu daawwachiisa. Konkolaataa Hayila Sillaasee gorsanii. Abo wanti narraa bu'ee jiras jala. Ayyaada wattoota kan jaalatamoo fi kabajamoo warri yaada qabdanii yaada keessan nu barreessa. Yaada keessanii laallee dudubbisnaa. Yaa Rabbii bilisummaa teenya tan gabrummaa hin qabne nuu kennii jira tokkini. Baga wal gartan ka jedhu leen jira. Welcome to gammee jirra. Yaanni keessan akkasitti dhufaa jira. Okay, caffee makiinani 2020 kan ni jiru. Kaawudetee amma kun jira. Du'aayin kai. Sabaruma. Konkolaataa toorii itti dhaatatta jechuudha dide. Yeah. Itti qara'ee alba du'aayin badam. Namni jira. Namni jiru gadi dhiyaatu callisee natti bilbilaa jirani. Nama meeqattu jirseeti? Nama 2,300 jira. In bilbilina warri bilbilaa jirtan. Jareen akkam jirtan nagaa fayyaadha. Arraa magaalaa Minneapolis jirra. Kadiroon yeroo duraatiif agarree seenaa jimjimoodhaatii wajjin hiriira misoota kana qoodarraa fudhannaa jennee murteessinee wajjin dhufne isin Chikaagoorraa dhuftee anis maayil 360 deemee dhufe. Dubartoonni keenya misootaadhaa hedduu jabaatanii karaan kanuma ittiin deema. 62 deeme. To St. Paul? St. Paul Minneapolis kan Stillwater deemna. Okay. Akkasitti dhufnee dubbiin minisootaadhaa kun dubbii hedduu jabduudhaati
Dubbi jabdu daati. Durmatu dem karaan kanuma. Daawud Dorsa. Dabarse. Ya. Minnesota bakka raafanii miti bakka dubartoonni keenya yeroo duraatiif qabsoo hadhoo iturraa eegale diiyaasporaa kanatti. So kanaafi arra sagantaa lama qabanii hiriira kana duraa dubartoota ayyaamee dhiirtinis hundinuu ijoollee manguddoon hundinuu irraa qoodee fudhatanii kan itti aanu immoo kana badaa dubartoota qofaatu yaamee bishaan gubbatti dooniidhaan agarsiisuudhaaf deemanii kun akkuma dubartoonni keenya Awustiraaliyaadhaa xayyaaraan samii gubbaa balalee asiitis dooniidhaan bishaan gubbaa deemuudhaaf deemanii warreen as jirtan naannoo kana jirtan irraa nafinaadhaa amma garas deemaadhaa jirraa koottaatiin hojii hirmaadhaa ka bishaan gubballee akkaayooti namni hundi dhufuu danda'a laaluu danda'a koottaa hirmaadhaadhaa isin jenna arra ana kadiro seenaa jimjimoodhaa wajjin jirra gaa warri kunis horii jajjabaadhaa tas jira wajjin shaashaa gona wajjin shaashaa godhu deema waan tana shaggooyya muutane seeraa mataa walitti bu'in seeraan shaggooyya leenjisnu malee I just follow simple, right? akka simple kan deemu yoo barbaadde heesting keeru kan qabachuu dandeenya isa godhu heesting kanan deemuu dandeenya okay sama sagantaa bakka fatara deemnaa fatara bakka fatara lachumaan barbaadannaam qabsootu jira laayivi lakki amma laayivi namni dhaga'u jira eeka isaan jeera aktivistoonni oromoo qabsoo isaanii garaa dursanii dhuun jirani lakki dura bakka fataraa inneeti achirraa deemna fakkaata wanta kana itti makfiraan akkasitti bakki fataraa eessa akka ta'an hin beeku lemkoler ayyee daawwattoota keenya jaalatamaa fi kabajamoo addaan kuturee waan kana no hujjase namni aturote please maaskii wal yaadachiisa ayyee maaskiin qabna maaskii wal yaadachiisa itti maaskiin qabna galatama dajineen nadhu jira akkuma nooyee haay akkuma caffee akka durmaddem okay caffee akka gaafa amesi ana bakka okay chuo gara ayato شركة فكرت ما شاء الله نتجن ما شاء الله شركة فكرت اوكي يانا يوم الجمعة يا على الجمعة هو مثلا نجد فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله يا أكس وابتغوا من فضل الله يوريكم ورسالة يا دسام الرسالة يجو تلقى عبد الرحيم يجي ورنا جرو كانوا عندهم يشون يا فت كان كمان عندهم تلقى عبد جرو ويا جماعة كان بيت صلاة الجمعة صلاة الجمعة صلاة الجمعة كنا كمالي برباجسا يقولنا كشلا بيت التل جرتو صلاة على فانتشروا في الأرض سنرى emphasize ولا مال جنا ففجأة ورا بسني صلاة كجرو كان مويو يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم يا قويا صلاة جتشوني نجايا ربي برباد في جتشون هوجي كسنديسة دلائق كسنديسة ديما صلاة دبيتا أجنوا صلاة نموذ فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا جدا أكاس درسي تسيطان ترى شيء أنوار قافنة شيء عبد الرحيم دو يفا إسان تنوهيما مالي لا وانا تسانا أكم مستيكين دليني يو بيتجي يوم بين الجن أكنا يو بيتجي يوم بين الجن يو دوغورت كومت نما دوغورا يا قرو وان بيت تدبر سيجرمو وان بيت بلغوا ولو كان آية القرآن وان بيت تك سبو إذا نوكريتي هو أنا جرّك
فكرة يريد جل قبل تزين شو أبشر أقوم تكو بين نجد أقوم تكو والبرسي من الأرض أندرانين بهاي كتا لا واش كتا كان أنت توين مالي كتا تكو نمن ديسن مالي يو بدي هو يدي نمن دوس تار خلاص سر تجاري دار درين فاي يوم مدي دواي من نمن ديسن شاف دريم نرجعت he is my favorite يوم is my favorite لكن no دغونغورة صاحب خبر توز يوني حديث دغونغورة قاعد دغونغورة سليس يا دغونغورة جنا علمنا ما إن دغونغورة لا علمنا ما إن دغونغورة ولا لا يو دغونغورة يفهم قافت بلسا كاين دغونغورة ربي قف يو بيكا وان دغونغورة دبته اتياد بيكا وان دغونغورة دبته همتو يو أمو ولا جرا أسيتو أفانت نموجاته أسيتو جاتوني وني أنجر كون سرمي دغونغورة تي جاتون يفهم قافتن أمي جاتوني القرآن ما كسر دبستو سورة الأباسة بيتا جاتون ما جاتون سورة الأباسة جاتون أكيني بوي سورة كونني رسول ربي قافتكو أدو كرا ديمتو جرو yeroo san islaamummaan baay'een babbaranne beeyta warra araba abbootii mootota araba arge quraana amiroota barsiisuu barbaade namticha bal'aa tokkotti dhufe bir dhaabbate namticha bal'aa kan barsiisu irra warra amiroota warra gurguddaa kan yoo quraan itti hime warri influensii waan qabuuf dhageettii waan qabuuf irra caalaa faayidaa argadhaa jedhe namticha bal'aa karaa deemaa jiru ka fedhiin jaalalloo islaamummaatiin dhufees gabaasan is ignore godhe war sunaasa'e achirra ayaan kun itti bu'ee islaamummaan namisa barbaade rabbiin barbaada kanaafuu namticha bal'aa sani ignore godhuun kan keessirree hin turree jedhamee jechuun akkasitti barsiifata argite namni wallaalle jiru rasuuli rabbiyyuu bakkinni wallaalle rabbiin sirreessa duutu jira hadiisallee keessatti jira quraanallee keessa jira ka wallaalle qulqullichi ka yeroo hunda dhugaa qabu rabbi qofa suniyaan ilmi namaa wallaala ammoo walii dhiisudha walii dhiisanii walii bira darban namni wallaan walii hin dhiisne ammoo namni walii hin dhiisne waan ta'eef rabbi bira rahmat hin gaafatu mee taqisaayiti dubbii arraan tana haawwan keenya godhan kana arra as qofaa miti akkan dhagutti Columbus hawaasni qabaniis arra zaafota katte Toronto kanaallee hin qabani Toronto kanaallee ni qaban akkan karaa lennakillee ni qaban sirri so amma akka waan shiifti godhaa jiru na fakkaatti qabsoon dhiira harkaa baatee karaa dubartii harka galu jirtu fakkaatti amma gulaalle mooraa qabsoon irratti maaliif biyya keessaas gulaalle marsaa duraatii fi lamada sadaffaa wajjin banii garuu marsaa afuraffaadhaa osoo eegalamin dubartiin eegaltee jechuudha sirri dubartii keenyaatu eegale sirri yoon immoo karaa hoggana qabsoo Oromoo kana keessa ilaalle dubartiin hin mul'attu sirri arra amma simannaan seenaadhaaf godhamtee fi anaaf hanga gootan kun wanni garsiisu dubartoonni keenya akka waan atilleen seenaa jalaan baajii jalaan qululluun ooltii jedhani akkasitti seenaa simannaan sergee caffee jenna harkisi egaa idee fedhe haanummanuu eessa so amma dubartoonni keenya hizaaba irraa amma ganama subii kanaan hirribaa ka'anii bakka duraa makiinaa oofanii dubartoota hedduu dhufee simatemmasii illii qabatanii dhiirti anumaa fi yeroon geessee fi nama hanga tokko jira jedhu kun qabsoo nu harkaa fuudhu deemu micciiree akkamsi fakkaatti qabsoo nu harka fuudhu hin deemani adoo nu harka fuudhu illee haqa qaban qabsoo jechuun ilmi nama beektaa wadakkaan tokkinne dubartii wadakkaan tokkin dhiira amma dhiira amma dubartii dur baay'ataa amma dubartii baay'ataa keessatti Oromoon dubartii shan dhiira takka maanta maali beektaa exactly booda kana namnis dubartii malee dhaluu dhiistaa akka jedhu lama dammaasii ajjechaa kan dhiya dammaatti tokko malee durillee waraanallee dhukkuballee baay'ee dubartii dur jiraata akkas dhiirtee mallee baay'ee biyya baati bakka hedduutti dubartiitti cala addunyaa kan gubbaa dhiira akkanaa jedhamu fuudhu taatu akkas taanan
dubartiin duba miila ummata gam tokko jechuun namni miil tokko waliin deemu argite miil lamaan deema yoo dhiiraaf dubartiin wal bira miila buqqifatan jechuun waliin deeman ummati duratti deemu dubartiin manattu galtee godattu galtee qabsoon taatu hin jirtu kanaafuu dubartiin gara qabsoo gad dhufuun dubartiin gara hawaasattu gad dhufte jechuun hoggansi isirra barbaachisu gumaachuun akka malee gaarii waan akka nam gammachiisu tokko wanni mootummaan bakka akka itti buusee amma rifannootii guddaan badhaadhinni keessa jiru sadarkaa addunyaatti ammoo dubartii namni baay'ee dhagayaa dubartii namni baay'ee kabaja biyyoonni dhukkubni koronaa vaayirasii itti xiqqaatee biyyoota dubartiin hoggantuu jechaa jiran akkasuma biyya Jarman akkasuma biyyoota durii maqaa amma dondofneyyuu akkas jira kan biyya Awuroopaatti biyya amma Finlaand ammaan tana yeroo duraati biitti koronaa keessaa balleessite Finlaand akka malee to'atti ministeeronni hedduun Finlaand muummichi ministeera umrisoota gadi kaabineen ishee irra baay'inni dubartoota Slakin kan namtichi torraawan sun jaanjoon amaaraa salleeni dubartoota gaffida jedhee kaabinee wadakkasu dubartii godhee jira pirezidaantii la dubartii godhee jira. Fakkeessa bakkas godhee waa hunda ofii hojjeta waan isaan hojjetan hunda godhee xibabii islaamaa uffata deemaa qofa fedhan hojiin kan akkasuma sani islaamonni gaarii dubartiin akkasitti gabba'uun seenan akkas gabba'uun. Hadiro haga ammaan tanaa adeemsa qabsoo Oromoodhaa keessatti dubartii hayyu duree taatiin gar. Amma garuu dubartoonni keenya akkasitti ol bahaa jiran maaliif nuti hoggannee inumaa qabsoo nuti hogganuu dhabuudhaatu laaffisee dogoggorri yeroo dheeraa nurratti haadhaa ture laal Oromoon qabsoo gooteetti finishingii dhumarratti nyaadhamnaa akka agawutti beeta dubartiin ayidi qabdiyanii nuti hogganuu dhabuudhaatu dogoggoroota takka lama sadii akka gartee kufnu diina cabsinee akka mootummaan qabate kan godhu nuti hogganuu dhabuudha amma nuti hogganuu qaba waan jan fakkaatti dubartoonni keenya akka ilaatu. I think I support this 100%. Ani jechuun 100% olee million percent loonatiin deeggara. Dubartoonni jechuun wareegama qabsoo Oromoo keessatti akka malee wareegama aarsaa guddaa kaffalan. Gahee taphatan kanatti jechuun hoggansi keessatti hin dhufne. Waraan ammoo qabsoo Oromoo haa taatu waraanuma kamiyyuu keessatti dubartiif ijoolletti miidhama. Yoo abbaan warraa wareegame ka ijoollee guddisatti hafu dubartii. Haadha ta'u. Yoo abbaan warraa hidhamellee isiidha. Ammoo manatti abbaa warraa dhoksitaa galaa gootaa fi akkas gootaa fi yaada kennitaa fedhanii. Dhiibanillee isii. Dubartii gaafa dhiira harka irra muranillee ka harmallee irra muran dubartii. Diini wargite dubartiin mala qabdi, dubartiin fala qabdi, dubartiin akeeka qabdi, dubartiin kaayoo qabdi, milkii qabdi, siiqee qabdi, caachuu qabdi, ayyaan qabdi. Naftanyaalleen kan hin beeka, diinilleen kan hin beeka. Kanaaf dubartii Oromoollee haguma dhiiraa miidhaa turani qabsoo keessatti. Beekta hormaata kututu jechuun harka muruu caala harma muruu turramaadha. Akkas. Kanaaf dubartiin Oromoo bakki isiin qabdu bakka guddaa dubartiin akkuma jenne ayyaantu ayyaan waggaa ayyaantutti arga. Ayyaantu malee duri milkiin hin jirtu falii hin jiru. Oromoon duri gaafa fuudhu ammallee boran keessa hin jira ayyaan lallatan. Guyyaan kun guyyaa fuudhaa ta'u, guyyaan kun guyyaa heerumaa ta'u, guyyaan kun guyyaa duulaa ta'u, guyyaan kun guyyaa amna ta'u, guyyaan kun inni guyyaa akkasii ta'uudhaan beekta ayyaantutti ulaalee ayyaantu namatti hima. Rooniin dubartii hangasi cufaayyuu barbaachisa ayyaantu malee wanni ta'e hin jiru. Kalaandarii Oromoo jechuun dhawaa jennaan Booranaa ayyaantu dubartiitu beeka. Guyyaan kun guyyaa roobaa ta'u kun urjiin buusana urjiin roobaa mul'atti facaafadha. Bakkalchimaanii akkas ta'e akkas godhadha. Nyaatee akkas dhufe qophaawa barri kun jechuun bara kuufate akkas ta'a barri kun bara beelati waan qabdan kuufadha. Jette dubartiin nam gorsi dubartiin akkasitti dubartiin ammoo nagaa buuste ateetedha dubartiin siiqqedha. Siiqqeen dubartii kaatennaan siiqqeen dubartii mootee jennaan waraani dubartiin ililchee siiqqesi wal fuutee jennaan ka wal dhabu nyaatilleen waraan dhaaba. Yaa siiqqeen dubartii akkas ateeten dubartii akkas. Argite dhiira gartee waraana labsuu fi lallabuu fi aangoo qabu waraan dhaabuuf ammoo kami ka aangoo qabu. Dubartiin aangoon isaa gas cufaayyuu guddaa jechuun Oromoo keessatti dhageettiin isaa akka malee guddaa. Ammaasii dhage lolli dubartiin seentee keessaa ililchiti. Lolli dubartiin seentee keessaa geerarti. Injifannoodhaan keessaa baata malee cabdee keessaan baatu. Haga beetin seen. Haga beetin hin qabaatin. Dubartiin seete laaka'u moota afraam sagirtee. Tiene am tas dapat nugote je. Laki.
duuba si ilchiran dubartiin si duuba itti Haamilee goonan. si goonaan namni du'arraan deemu jechuudha. Kanaafuu dubartiin hoogganuun karaa hedduudhaan bu'aa qaba, karaa hedduudhaan faayidaa qaba jechuudha. Ammoo amantiileen aadaan Oromooleen dubartii bakka guddaa kennite. An dhugaa dubbachuuf beektaa aadaa Oromoo kan guddoolee jaaladha. Amantoonni addunyaa kana gurguddooleen hin jirti. Amantiin ammoo yeroo sirni amantii geggeeffamu ka dubartiin dura deemtee malkaa buutee dubartiin jechuun waa hundayyuu hooggantu amantii Oromoo kan fa'a. Addunyaan kan irratti walii gala. Very progressive. Ka dubartii jajjabeessuudhaani dubartiin malka namaan bu'a. Dubartiin nama hoogganachuu beeka. Dubartiin jechuun hariiroo ilmi namaa waaqa walitti dhufu, hariiroo ilmi namaa uumamaaf uumaa walitti dhufu keessatti ka malka namaan bu'u, ka malka dur nam deemu, ka jechuun marga argattuu qabate, bishaan bu'ee, yaa waaqa uumaa, yaa waaqa uumama kan nu kennite akka nu jiraan nu gootee finni nu kennite barbaraan nu jiraachiste galatis yaa gaawwette ka waan kan namaan hooggantu isii malee jechuun aadaan hin taatu richuwaliin Oromoo hin guutamu. Haati malkaa isiisiitu malka namaan bu'a. Haati nagaa isiisiitu nagaa buusa siiqee isiisi ateete isiitin. Haati ayyaantuun isiisiitu ayyaan arga ayyaan waggaa ayyaantutti arga. Ayyaana waggaa ayyaanticha arga ayyaantutti arga. Dubartiin jechuun akka malee bakka furtuu aadaa Oromoo keessatti argatanii. Ammoo bakka isaan sila qabaachuu qaban kana agammattu siyaasa keessatti hin qabanne qaawii guddaan jiru hanqinni jirsu waan taateef amma seenaan faatii toltoota faatii najaat hamzaa faatii warri lafa ol dhufaa jiru jechuun qaawaa kana Aashaa Oromiyaa warri maqaan dhahin jechuun nama iddoo fakkeenyaaf takka lama maqaa dhahe warri maqaan dhahin kumaatamattu jira warra akkama firaa kana warra akkama firaa warri firan keetu hunda maqaa dhoofna. Toltu faan jennaan toltu Aisha Oromoo itti maqaa dhoofta. Martuu hunda jennaan makfiraate jetta. Achumatti jalqabani. Akkasi daawwattoota kennachuun hedduu isaan galateeffannaa waan daawwataniif. Dhugaa rabbi an kadiroo duri inni ashamaa yoo jedhu waaqeffata see lakka inni musliima tokkitti. Ashamaan qaba. هذا شيء مسلمتي شيء أما يجلس الشمال اللي نكمل إسلامات اللي كواقف فتاة أفاني أرموك أمانتي لك سيتو أفان اللي كنا بورامي وبوراتي كنافو نمني خير نكب بهايتا بورانا خنا جوا فتاة جن بورا يولتينا أنا جت مال سيد أرمو نجاو قافدو أفان أرمو هندانو قافد الشمال والرجيم ما يلو أبا بوراتنا يويام بورانا أنا هادوفون أرسيد أتمي أكمل جتشون أوروما براك هاللون تدبلت ولتني نجا ولتني وجرو يا أوروما هون دايون نجا قافت شو لك يسد أما قرو أشام يويا أنا هادوفوتي أما قرو جتشي أنا هادوفو داهوني أرسيني وانتو براجرا دومي براجرا جتشي أنا هادوفو ما تمارف هتورا كبابنا أول لقيت باجي بيتا نورو لنجراني نورا ويو فدنا ولا كلمة دمته ويو نمبر لك أنا كذا كفته نورا أبا بورا نو ست برا كلا بتشوني سايو دامبيدولو بيجي إدامي أنفيلو مقبل كرجنا نانو كويو جرا نو ست برا كفت يو سيانا ويو يجون بيتنا كنا مرة فتني أنا إن نكفى لما ويو نمبر تولا ويو نمبر رجستيشن ويو نمبر سيمر الفتشون لك هبوني ستة استركزين هبوني ويو نقال فركز ورام ستي ما جرادي وي ولا كوجرا تكنا تمتو جولا كلام اسمبراتي ويو نمبر شو ما جشون لك ستة سبوتان no surprise لسه ويني كذا سلنا نجرا ويو نمبر ده شو نمو ولا كيسات أنا هارفوتي نما هي سيمر الفتش ويو هارو كوتشو ويو هاري شوني أكاس لك جارة سيكا بني بسوفي أكاس لاني يواتي نمو غرا كيسات ما جراد tokkotu ijoollee wal gaafii teenyaayita kana mucaan warra argeeti ol seenee wayyoo haadhoo koo dhuftee maaliinaan anaatitii miti jeeni isa haye akkamitti haadha naan jetti
أنا هذه تيمي تيجي قرتي سانا قوي ويو هذا خوجان أكو قرتي سفايستو خي جمدو ساني دفوق هذي جمدو ساني قرسي سورة فيها أنا ميجور كأنك كارسي بردمو يا gara gammoojjii kan jedhe ma baale yoo an dhufe warri arsii kan kana dubbisu ana haa dhufu lafeetoo laficho ana haa dhufu sareetoo naan jedhan sareetiyya naan jedhan sareetiyya lafeetoo saree hunda jirti saree hunda amma saree saree mun beektisi haati faadil mooda haati ilmoo saree haboon gurbaa botaatuutiin yaa sareetiyya yaa gurraacha kiyyaa gurraacha akkana yaa gurraachaan aadaa oromoodhaati bakkunda jedhani gurraacha bakkunda jedhani amma arsi gurraacha kan jette gujii gurraatti rabbo boran gurraacha oromoon gurraacha kan jette bar ilmoon jedhi ilmoodhaani yaa gurraattiitiyyaa yaa gurraacha kiyyaa jedhan namni hundu ana gurraachi ayyaa of hin jedhe yoo identify of gootu akkas godha ana gurraattiin ayyaa dubartiin an gurraachi ayyaa dhiirii akkasidha akkas godha sun aadaa oromoo keessatti jira arsii keessatti watu dhuftu gara gammoojjillee arsii bakkundattu sareetii yaadani warri garii arsii namoo saree jedhe nama rabsadha warri hin beekne jechuudha akkuma durii anna fakkaata akkuma faranjii nam saree jaalatu adurra jaalatu kan arsiin faate oromoon bineensa jalasa bineensa ormallee bineensa daggalallee kan beeksanillee akkas lakki sareen adda sareen bineeyyii keessaa sareen nima ta'itee mana galtii mana eeydii sareen bineensa kabajaa qabu bineensa akka aadaa oromootti sareen bineensa iddoo kabajaa qabu akkan hedduu galateeffachuu barbaadna warri daawwachaa jiranii karaa feesbuuk lakki boo isaantu nu galateeffachuu qaba malee nu miti egaa lakki isaantu nuun galatoomaa jechuu qaba bara oromoon turaal aadaa karaa qabdi ati ma lafaatee barsiisuu jirtaa bohaarsuu jirtaa taphachiisuu jirtaa kana keessa waatuu jirtaa miti isaantu osoo dan kunne galatoomi caffee galatoomi kadiro galatoomaa isaantu nu faarsuu malee nuti lafaanee haasofnee maasii isaanumaan galatoomaa jennaani no that's not fair amma waan oromoo waan nu dhaggeeffataniif jechuun gabbahanii beekta nama kenna mataa isaanii qaraa jirra nama kenna odeeffannoon humneessaa odeeffannoon bilisoomsaa jirra nama gamitti amma caaffeen tal tokko dhageetta jirta anin duri waan amantii malee kiristaana takka deemee hin beeku amma waan oromoo caaffeerra jechuun baradhee waggaa wajjin jiraachuu hin dandeenyu amma oromoo mannaa galta caaffeetu na barsiisa amma sunin galateeffachuu qaba dhuftee alis dhaga'u baante amma mucoosa hin beeku mucoosa akkamtu beektaa she's a business woman she live in Columbus Ohio dalagaan isiidhaa hundinuu jara no Columbus jirti ni beekaa ijoolleen beeku dalagaan isiidhaa hundinuu jarhaa walitti hidhaa charchii goetu jarhaa walitti hidhaadhaa amma gaafa isiin oromummaa isiidhaa bartee ispeeshaalii eegaa hacaaluu durra hogguuni isiin laalattee dhagamu jarri itti hoflaattan jira jechuudha gaafa isiin akkami beektee haatee gaachuu jormaa dhibattee gaachuu eegaltu jarri hundinuu irraa fagaatan zaranyaan maarri ga'eetii irraa qoodifatan charchii keessattis bakka dalagattis bakka maalittis irraa qoodifatan edaanu isin amma gartee edaanuu jarri kun hagan takka jibbaanuu qaba anu yoom naagalee duraan nin jaaladhaa duraan akkuma gartee warra biyyaa wajji nyaannaa wajji dhuynaa Itoophiyaa warra dhugaa sehee jettee dhugaa fakkaatee garuu edaanuu jarri kun wanni kadiroo fi caffeen faana haasawaa oolan edaa dhugaadha jarri kun hagan takka jibbaanuuf qaba siiree achi as deeme jechuudha by the way she was the one who paid 1,000 gaafa oominni fanaafeeti maal godhu maqaa xiyyaarsiitu qarshii kuma kennee guyyaa keelloof goonullee she paid 1,000 Ari qabdi garaa fi jabaadhaanis. Hedduu galateeffannaa warra akkasii kan cufayyuu warra nu bira dhaabbatee absoo Oromoo bira dhaabbate hedduu galateeffannaa dhugaa warri nu galateeffachuu qabnaan ammoo yeroo hundayyuu waan daawwattaniif waan hordoftaniif galatooma jedha maal jennaan jechuun jijjiirama yaadaa jijjiirama ilaalcha Oromoo keessatti fiduu waan barbaaduuf. Namni garii ammoo jechuu waan jennu kana. Ani isaantu naan jechuu qabaa maaliif si jeeta ati immoo yeroo ta'e fudhattee yeroo maatii wajjin dabarsitu yeroo kitaaba dubbisuun dabarsitu yeroo maallaqa bireedis harkatti dabarsitee uummata kanaaf jecha if qabdee teessee kursii gubbaa odeessa walii qabdee garas bilbiltee gamana bilbiltee hojii deemtee gubootu ati you gave your everything waa hunda kennite jechuudha. Uummanni Oromoodhaa waan kana gochuu akka arti beeku qaba uummanni Oromoodhaa warreen amma sooshaal miidiyaa baasan kun za'aan irraa hafteetii miti yeroon irraa hafteetii miti dalagachuu wallaalaniitii miti
wanni uummata hiikan quuqeeti anoo maaliin godhuu danda'a jeeti waan danda'u godhaadhaa jira. Kanaafuu namni si dhageeffatu hundinuu kadiroo fayyaadee galatoomii yeroo teetiif galatoomii zaa'if nu qabdeef galatoomii dadhabbii sammuu keetiitiif galatoomii jechuu qaba namni warri waan vaalii qabaa hundi namni keenya appirishee wal godhu alaan abimma jarree amaaraa wal jijjibeessu beekadhu namni keenya inumaa dhufee gubbaansi amaaraa dhufeeti maal beekti siin jaa kan taa'isi dhageeffatu ati warraaltuus beektuus haga bosan gartee carraaqaa jirta namni we need to learn how to appreciate each other. Ya amna migari yaada na kenda anin jechuun ka oromo dabarsu dadhabee jira adu dadhabbii kiyyi beeku dadhabaa oromo fojjadha garuu namni gari abo hafuura nutti kutte sheriif laakiin nu dadhabsite nurra qabee fasa akkasuma maaliif super ignorance dha siifata nu dheereste sin gaaf tokko laa gaaf tokko gaafa anaaf sii fide jedheen halkan leeyilii qaatiraa bullee halkan zaasitti guyyaa fincila guyyaa duraa boomin gubbaa dhufne ani iskira laalabale si fi dajee sin arku atis gumbo tiyaadu ambar sin argan turre kotina sa'a didemi turba so da finta taay chu khadiron so guwan kralalte nam sa'a didemi turba so da fin malifta ummat khanaf warkata min daaju kafraf so nam li khaynya wal jijibeysu amle wali godu morali wali jaru dan dawda kamna so malim lutumotum madamiti kadiro fana mana ba warra motum ma min da khafaltu fi wajin durguma da jirta warra ka tana hada warra ka jafaradi warra ka lenco batida namni barga cabsu jironu namni barga qawetaun motum ma Ethiopia namni ka dura akata dura dabde nuyi ana fisi warra ka nya kan warra ka farmata da kan warra hon kafalameti fi online tay online ra'ayya nutimmo sumuni khesha qabnu baafeti online ra'ayya da jirra yechu garaagarummaan keenya kana kanaafi namni keenya ijoollee oromoodhaa tawaan oromoodhaa dubbattoota maqaayyaamu hunda isaanii qooda kaayaa fi galatoomaadhaa jedhan mindaan kafalamaa fi hin jiru warra mootummaan kafaltu mangistiidhaa wajjin dorgomaadhaa jirraa jechuudha akkasi kanaafiin ani yeroo waan ilaalteef galatoomaan jiruun isaan tana jechuudha ooyee amanaa. Ayye isaalan jechu qabane nu leeyo jenna Muhammad in qabdu daawwattoota keenya jalatama fi kabajamo daawwattoota in jalanna leen kabajanan deebe jalan waan jalala daangaa qabdi qabanaaf akkas jaaltisaa daangaa qabdu yaa keessatti warra kabajaas hedduu kabajna keessatti warra dubartoota amma kamana jalanna lakki jaarte qabda hin jettu lakki kadiroon beeka an dubartii dhiiraa sunta jaallo dubartoonni maal irra asingiri lallaqaqa kadiro iman rawta jalalle to bakari lelli sirbisani terbe sumbareta singiri lallaqaqa angam singiri namati asingiri mite dubartii maaliif jaalladha buna sifuna dubartii wanneen jala dhufu wanum dura taasan sun qabsoo keessa jajjabeessuu qabna dubartii sagalee warra kanaa fakkaatu gaffinna garuu jaalachuu badii qabdu jaalachuun na ima rabbi nu godhe dubartii dhiiraaf dhalaa wal jaalachuun ni uumama anamma dulloomeen jira walii bakka jaalatan bira kuteen jira garuu warri bakka jaalala bir kutte an kuteen jira moo bakka jaalala bir kutte moo jaartii jaalatu qabda akkas sirreessa jaartii qabu bakka jaalala bir kutte jettee jennaan reefkaatti seegamana amma bira kuteen jira kii amma too old in jettunis yaa akkasiyye asiinii gorreeti wayyoo maalan jedha gaafan gar mu wallee sun naaf taate barsiisee I loved it maal isa siidai womun san waan dana ta'e waan san intal tokkotti waan dhiir oromoo ibsaa kanaaf naa ta'e itti sinatti me anillee neegisinatti hin dubbadha dhaga'e hedduu akkasiyye yaa kometti waan jiru kometti waan ne barreessu fakkii lafa jirta kometti waan ne barreessu jaalallee too maqaan ililli foowaddi jaalatti zilzili Cireeshii ganama firfire qibsi sarganyattu qilximi galam irraan gixximi mana simbooti yaa coggaara luqqisa araqee malakkaa lamarraan gixximi
جرخين سجنتا بل إنا ولد بنا جميلة كدر جبدو نقاط كديرو جارتي كبدا إيه يوم كباتني كسنة بس وظف جميلة ست في داجي جميلة مري أنا بدأ حرر كده ستر الرابط يا جارتي كبدا كدرو كين كباني كسنة بس الله بيت يا ليه أنا تمريد هو في بكير ترجينيو جميلة أكيد يا جرنا سجنتا بلغ ابن بودا سينا دا وجيني سي دوبرتو تورمودا مغالا لكوتي وجين سجنتا بريدا دا كباچو دافتينيا gama boodottillee maasii sagantaa biraan qabaanna keessummaa adda addaa siif dhiyeessinaa naafi kadiroon yeroo duraatiif walharkaan keenya qaamaan ammaan tana dheebuu waliin baanee oromummaadhaan akkatti walitti fiddeeti wal si barsiiftee walitti gassinayxee obleessi gooti kanaafuu oromummaan tun waa iddoo walitti nuti we need to appreciate this halaala deemneeti walitti dhufnaa wal fardeessinaa waliin nyaannee waliin dhuynee waliif laalannee kuni mallattoo laalaa oromummaan qabdu nama keessatti gajjaartu akkasitti nu wadhaa isinin jennaa we have to look for Starbucks laalaa asun gurru moo gadduu station kanallee yoo jiraatu kan jiru Starbucks ma GPS irraan kaa'in jalqaba لا أكسي في ما تنا نجي بقى بود تبرا شادي تخاطر ये बोधा गद्दचाने वंतीले हासफना सिंगली लक्का का सिंगली इदली सिंकाबो इदरी जन्ने या बोधा मासी स्टूडियो कैसा लाइव में जिसे ना राफी खदीरों आकाश गोना यो नुमिजते दावतों के नक्कासी وانا اسمع لك شوف هاي وانغري وان قصتي ناس من وانغري قصت بيكا يا نبي انا قبل تبقى بيو نمي غري كدرو تن قبل تله ما جبل بيت تفكر كان عندي يا اول نون وانت نقص كان يا كوميديا دي نم قبل تستقبل يا نم برغافا انا عرف سجيو شافين نجو اجي ارو تمبيران مالي ارو nama ninju ni sih, ada balik nama ninju. Anjuran ya. Oguni waruf sini dalam ni cafe yang kau sejari di saurajan. Ya sibaratan anjuran. Netraran. Anak mau kadiro ni intala siasa mana orang berasa rambar itu ni. Nama berandi siasa ti nama ka. Laki anjuran betul tidak ki. Nawe aku bihari. No anjur cun lagi kaya gudang koso. Ya. Kosa malah. Ya. Ferida mille kabna singili lewan tatane fi jarti warin jajjirre fi waanu fen dubbanna ya wa fi dubbate ya media ma sumalle gubbattu yo gare kuma gara dubbanna sun akkasitti wabe kamuti wani eddu dubbanne mira qosatin dubbanne ya daawwattoonni kenne jechuun koflulle qabani yo gare addunyaan beekta fuudha heerumi ado tokko duu tokko fuudha ya odo tokko duu tokko dhalata ya odo tokko gaddu tokko kofla waa hunda yu wal biroo fu qabna akkas beekan ya anem anka aadaa jechuun warra hararge kana kama naataa beekta maal jennaan ya الدنيا فاكرة اللي سربا في بشننا اللي قد اللي هند والبرو فني يا سنيفا كمال عدا كان جرا دا نانون غاري يچوني سربنو جو دي سندبن كانوا فرا وني غونتي اكاسي ورن دعوتني غلطوما چافيني بونو بربادت ديمو تجرا بون بربادت تجرا اورمو كيسا عادات سيرسي عادات تبيتا ها اورمو كيسا عادات سيرسين عادات سفادان بين ارسي أرسينا كمان conservative يا زاور سيريس يا سلم بريدة ورا هذا جاب يسوفي يا بوراني اللي نعمل يا شو أما أتاهم بيهن يا الرجودنية شوني وان تنين قوسنا تجري قوسان بيكن وان سان تنين قوسنا تجري أكنا مهرجة قوسان بايساني يا أما بوراني فكيني كمال عادة جابس عادة غدا كنافين بدين عادة قالو تنافين بدين conservative بيشون دين بوراني يا أما وان قوسا مالي إن قوسا إنجرا يا wanni gosunin jirti bakun dayo guyya biraa jechuun stereotype waan aadaa kanallee rakko qoosee tabanna akkasi nagat